kananaaf godhee waaqayyoodha kan yoonaan nagees gooftaa koodha bara jireenya koo gaarii waan tokko waan booddee tokko argachuuf jecha gocha nuti irra dadhabnu jechuudha. Kanarratti yaada qabduu fi akkasumas kun hafeera kan jettu yoo qabaatte dhumni keenya akkasumas wanti guddaan mootummaa waaqayyoo argachuuf fi akkasumas gaaffii biroomoo kam nuuf deebista tajaajila keessatti fakkeenyaaf amma namni kan uummatas tajaajilu yookaanis immoo gahee nurraa eeggamu maali? Gabaabsuu tajaajila jechuun gochaa kan inni waan baay'ee godhu addunyaa kanarratti eebba waaqayyo irraa barbaada jechuudha. Waan waaqayyo irraa barbaadu qabaa jechuudha. Kanaaf mootummaa kananaaf godhee waaqayyoodha kan yoonaan nagees gooftaa koodha bara jireenya koo gaarii naaf godheera. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoon tokko, Amiin jechaati. Egaa daawwattoota keenyaa guyyaa har'aa kanaa tajaajiltoota godina keenya Salaalee keessatti argaman waliin dhimmoota tokko tokko irratti gaaffii tokko tokko gaafannee uummataaf beekumsaa fi kennaa Waaqayyoon kenneef irraa akka uummata keenyaaf nu qoodaniif keessummoota kabajaa qabannee isin gidduutti argamnee jirra. Keessummoota keenya kana mee si'a tokkicha walaa barru maqaa keetii fi eessarraa akka dhuftee nuuf dhaamime. Maqaan koo Faarfataa Daaboo Birraa Bocaa jedhama. Kan inni irraa dhufee magaalaa Fiicheetirraa. Hayyee galatoomii Faarfataa Rabbirraa akkasumas miseensa yookiin koree waldaa duukaa bu'ootaa ta'uu keetis hin beekna. Tajaajiltoota baay'ee ciccimoo fi bebbeekamoo gidduutti argamna. Mee obboleessa keenyas walumaan haa barru. Waaqayyo sinaa eebbisu jechaatti maqaan koo Faarfataa Nimoonaan jedhama. Kanan dhufeenis Fiicheerraayi. Faarfataa Rabbirraa fi Faarfataa Nimoonaa hanga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaayii keessummoota keenya gaaffii isiniif qabna. Keessummaa kabajaa keessummaa Abiraam taatanii waan nu gidduutti argamtaniif ammoo baay'ee isin jaalanna, baay'ee isin kabajna. Amma iddoon itti argamnu istiidiyoo Garbicha Mo'ataa dhimma tajaajilaa irratti baay'ee nama hojjechaati jirudha. Isaanis asumaan baay'ee galatoomuu jechaati. Gaaffii kiyya jalqabaa Faarfataa Rabbirraa siifin qaba. Gaaffiin tokkoffaa maal jedhaa? Jalqabuma irratti tajaajilli maali kan jedhudha. Tajaajilli akka keetti akka uummataaf tajaajilli maali? Eessaa dhufe tajaajilli kunooyii kan jedhudha. Akkamitti tajaajilaa kan jedhus immoo itti dabaltee ifa akka nu gootu. Tole tajaajilli maali kan jedhuu fi tajaajilli karaa baay'eedhaan eebbaa keenya. Garuu gabaabsuudhaaf jecha tajaajila jechuun gochaa waan tokko waan booddee tokko argachuuf jecha gocha nuti irra dadhabnu jechuudha. Dhamaatii namni tokko waan tokko booddee argachuudhaaf dhama'u jechuudha. Tajaajila gara baay'eetti ilaaluu dandeenya. Garuu gabaabsuudhaaf yeroo keenya wajjin deemuudhaaf bakka sadiitti qoonneetti kan nuti ilaallu. Namni jalqabaa of tajaajilaa, lammataa irratti uummata tajaajilaa, sadaffaa irratti waaqa tajaajilaa jechuudha. Tajaajila gara kana sadiin ilaaluu dandeenya. Namni dursa mataa isaatiin kan tajaajilu. Namni mataa isaa yoo hin tajaajille waaqa tajaajiluu hin danda'u, uummata tajaajiluu hin danda'u jechuudha. Mataa isaa akkamitti tajaajilaa? Ajaja isaaf kenname, ogummaa isaaf kenname qabatee ajaja isaaf kenname keessatti argamee daangaa otoo hin ce'in fuula waaqayyoo duratti gad of qabummaadhaan deddeebiidhaan dhama'ee bu'aa argata jechuudha. Waaqayyo akka nuti bu'aa argannuuf waan baay'ee nuu kennee jira. Namoota sadan sanaaf akka inni kennaa kenne sana hunda jechuudha. Namoota sadeen sana amma tokkoof 5 kenne, tokkoof kenne, tokkoof 2 kenne jechuudha. Isaan sana wal caalmaadhaaf otoo hin ta'in kan 5 kenne sanaaf
kan lamaa kenneef sana wal caalmaadhaaf otoo hin ta'in garaagarummaa kennaati jechuudha kan inni kenneef jechuudha. Garaagarummaa kennaa garaagaraa kenneef jechuudhaaf malee abbaan shanii sun abbaa lamaatirra caala yookaan abbaa tokkorra caala jechuudhaaf miti. Kanaaf hunduma keenyaaf iyyuu Waaqayyo kennaa mataa keenya nuuf kennee jira. Kennaa mataa keenya kanaan immoo yoo tajaajille kan inni nuuf kenne kanaan yoo tajaajille of tajaajille jalqaba irratti of tajaajille ofii bu'aa buusna jechuudha. Lammata immoo hojii keessan arganii abbaa keessan isa samii akka galateeffataniif hojiin keessan ummatoota biratti kan ife haa ta'u, ibsaan keessan kan ife haa ta'u jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan barsiise barattoota isaa isa kanaadha jechuudha. Hojii keenya arganii, Waaqayyoof bitamuu keenya arganii, gadi of qabuu keenya arganii, haala gaariidhaan waan nuu kenname kanaan tajaajiluu keenya arganii, uummanni Waaqatti gammadanii, nutti gammadanii, Waaqa isaanii kan ittiin kabajatan, akka isaan Waaqa isaanii ittiin galateeffataniif gaafa nu tajaajille, uummata kana tajaajilleerra jechuudha. Uummata kana immoo erga tajaajille, hoolota koo eegaa akka jedhe qulqulluu Phexroosiin, hoolota koo eegaa. Na jaalattaa Phexros yaa ilma na jaalattaa gaafa jedhuun sin jaaladha. Yoo na jaalatte seerota koo eegi, hoolota kootis tiksi, hoolota koo eegi jedheeti adaraa kana hundatti kenne jechuudha. Kanaaf nu hunduma keenyarra adaraa kanatu irra jira jechuudha. Amma namni ofii tokkoof gaafa dhaabbate ofii kootiif gahaadhaan ofii kootiif wanta beekee dhaabbadhe gahaadha jechuutu hin ta'in hiriyaasaa obboleessasaa isa maddiitti laafe isa gargaarsa hin qabne gargaaree isa laafe jabeesse dhaabee dirqama gara fuulduraatti kaa'achuu qaba jechuudha. Musee irraa kan ammoo barachuu dandeenya. Museen uummata Israa'el qabatee jechuudha. Galaana Eertiraatti kan dhufe. Galaana Eertiraa kana duuba gaafa dhufu ani Waaqayyoof qulqullaa'eera jedhee abdiin kun jechuudha. Ofii isaatirra hin dhaabbanne. Uummanni Israa'el akka hin banne jecha dubbiidhaan sagaleedhaan Waaqa wajjin dubbachaati ture. Kadhachaati ture jechuudha. Jabaachaati ture. Jabaachuu kana duwwaa otoo hin ta'in maqaa ana qooda uummata kana balleessitu. Ana balleessi jedhee tajaajila dhugaatiif of kenne jechuudha. Kanaaf akkasitti uummata keenyaaf dura buune uummanni keenyas sababa keenyaan kan badan otoo hin ta'in sababa keenyaan gara waaqa isaaniitti akka dhiyaataniif kan ittiin tajaajillu kun immoo keenya miti. Kanuma Waaqayyo nuu kenneeni malee namni kamiyyuu namni maallaqas qabu maallaqas Waaqayyotu namaa kenna. Beekumsas namni qabu beekumsas Waaqayyotu namaa kenna. Waanuma kamiiniyyuu isa Waaqayyo nuuf kenneen baasnee Waaqayyo tajaajila malee kan keenya kan ta'e waan qabannee dhalanne tokko hin qabnu jechuudha. Daa'imman ammoo waa tokko hin beekan gaafa dhalatan. Nus akkuma sanatti turre jechuudha. Har'a sadarkaa kanarra geenyee faarfataa haa taanu, barsiisaa haa taanu, daaqonii haa taanu, wantoota garaagaraa ta'uu dandeenya. Waan qabannee dhalanne hin qabnu. Waan dhawaata keessa Waaqayyoo akka nuti ittiin tajaajiluu fi uummata isaa tajaajilu waan Waaqayyo nuuf kennedha malee tajaajilli nuti tajaajilu waan ofii keenya fudhannee godhachuu dandeenyu miti waan ta'eef kana beeknee tajaajiluutu nurra jiraata waan ta'eef tajaajila haala kanaan ibsuu danda'a jechuudha. Tolee, dhugumatti obboleessa keenya Waaqayyo sagalee jireenyaa bara dhufaatiisaa mootummaa isaatti siyaa yaadatu akkasumas sagalee faarfannaa ergamootaa siyaa dhageessisu baay'ee dhugumatti waan gaarii akkamiin akka tajaajilamu tajaajilli maal akka ta'e Waaqayyoon tajaajila eenyuuf akka laate waan hedduu isaa kaastee nutti himteerta eebbifamisiin jenna. Obboleessa keenya faarfataa Nimoonatti as deebina. Tolee, obboleessi keenya waagaa fi gaafannesaa deebii nuuf laatee jira. Atis gaafuma kanarratti yaada qabduu fi akkasumas kun hafeera kan jettu yoo qabaattee fi akkasumas gaaffii biroomoo kam nuuf deebista? Tajaajila keessatti gahee nurraa eeggamu maali? Tajaajila keessatti gaafa tajaajilu maaliif akka tajaajilu gaheen keenya hoo maali laata? Kan jedhu kanarratti xiyyeeffattee isa duraa irratti immoo tajaajilli maali kan jedhuu fi akkasumas wantoota isaa kaasne sanirratti wantoota tokko tokko akka nuuf dabaltuuf maqaa Waaqayyooti sin gaafata. Tolee, Waaqayyo jalqaba irratti waan baay'ee dubbateera. Waan baay'ee wanni ani irra deebi'ee kaasuu jiru. Egaa waa'ee tajaajilaa waan baay'ee dubbateera. Eenyuun akka tajaajiluu qabnu akkamitti akka tajaajiluu qabnu dubbateera obboleessi koo. Egaa akkuma inni dubbate tajaajilli dhugaan jechaadha. Mana Waaqayyoo keessatti eenyuun akka tajaajilu akkamitti akka tajaajilu duraan dursaa kaayyoo isaa beekuu fi
akkamitti akka tajaajilu beekuu danda'udha jechaadha. Akkuma beekamu hundumti keenya addunyaa kanarratti mana Waaqayyoo keessa gaafa jiraannu kan nuti tajaajilu yookaanis kan nuti duuka buunu Kiristoosidha jechuudha. Addunyaa kanarratti kan nuti duuka deemnee fakkeenya godhannee mana Waaqayyoo keessa deddeebi'uu qabnu Waaqayyoon akkuma ta'e tajaajilli keenyas kan Waaqayyoo wal fakkaate ta'uu danda'uu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf amma tajaajila dubbateera wanti nuti addunyaa kanarratti goonu ogummaa Waaqayyoo nuu kenneen jechuudha. Ogummaa Waaqayyoo nuu kenneen addunyaa kanarratti of tajaajillee akkasumas immoo uummata tajaajillee dabalatee immoo Waaqayyoon tajaajilla jechuudha. Kan hundumaa kan gochuu dandeenyu garuu kan goonuu fi waan tokkoof jechaadha. Inni dhumni akkasumas gaaffii biroomoo kam nuuf deebista? Tajaajila keenya wanti guddaan mootummaa Waaqayyoo argachuufidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni kan uummatas tajaajilu yookaanis immoo isaatiifis kan inni waan baay'ee godhu addunyaa kanarratti eebba Waaqayyoo irraa barbaada jechuudha. Waan Waaqayyoo irraa barbaadu qabaa jechuudha. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo sana argachuudhaaf jecha addunyaa kanarratti waan gochuu dandeenyu tajaajila jennee to'ii dubbannaa jechuudha. Kanaaf immoo akkitti nu tajaajiluu qabnu immoo Kiristoos isa dhugaa isa dhala namaaf jecha ofii isaatii otoo cubbuu hin qabaatin yookaanis immoo badii osoo hin qabaatin yakka namaa yakka ofii isaa godhatee cubbuu malee addunyaa kanarra deddeebi'ee gidiraa inni fudhate sana jechaadha. Kanaaf isa sanaaf jecha maal goonaa Waaqayyoon yookaan Kiristoosiin fakkeenya godhannee to'ii mana Waaqayyoo keessatti deddeebinaa jechuudha. Inni sun wanti nuti goonu hundumti isaa tajaajila jechuudha. Tajaajila. Kanaaf hundumti keenya iyyuu Kiristoos isa dhugaatti nuuf gidiraa fudhate dhiphina fudhate sana tajaajila waan ta'eef isa duuka buuna waan ta'eef yeroo baay'ee namoonni baay'een kan itti karaarraa godhan kan isaan dogongoranii namoota duuka deemuudhaan jechuudha. Kanaaf dursuma wanti nuti gochuu qabnu tajaajilli keenya kan eenyu bu'uureffate ta'uu qaba. Kiristoos isa dhala namaaf jecha fannifame sana ta'uu qaba jechuudha. Yoo sana hin taane nama duuka gaafa buune fakkeenyaaf amma dhugaa dubbachuuf taananii tajaajiltoota har'aa keenya yoo argineerra ta'e namoonni baay'een namarratti jireenya isaanii gatatanii kan jiraatan nama fakkeenya godhatanii kan jiraatan bakka isaan jiran beekuu dandeenya jechuudha hubachuu dandeenya. Sababni isaa har'a Phaaphaasii yoo ta'e beekumsa yoo qabaate kufuu danda'a. Kanaaf maal gochuu qabna? Isa duuka bu'u otoo hin taane barumsa isaa duuka bu'uudha. Kan irraa baranne barumsa sana yoo irraa baranne hojii isaatitti immoo dogoggoruu hin qabnu jechuudha. Kanaaf tajaajila jechuun mana Waaqayyoo keessatti namni baay'een gaafa tajaajilu ni barsiisu waan baay'ee ni godhu garuu immoo yeroo baay'ee bakka hin taanetti arguu dandeenya. Haalli nuti danda'a. Sanatti maal gochuu qabnaa? Bu'uura keenya sana Kiristoos godhachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf tajaajila mana Waaqayyoo keessatti Kiristoos duuka buunee tajaajila isa dhugaa kennuu qabna. Fakkeenyi nuti godhannus Kiristoos qofa ta'uu qaba. Kanaaf dhumarratti tajaajilli nuti tajaajillu inni dhumaa akkuma mootummaa Waaqayyoo dhaaluu ta'e sanaa jechaadha. Tajaajila keenya qulqullinaan tajaajiluu qabna. Kana jechuun maal jechuudha? Namoonni baay'een faarfattoonni gurguddoon barsiisonni gurguddoon biizinasii irratti hundaa'anii yookaanis immoo tajaajila isaanii waan hin taane irra godhanii akka nama maallaqa waaqessuu sanatti kan karaa irraa goran baay'een jiru. Garuu sanarraa bilisa taanee eenyu akka tajaajilu maaliif akka tajaajilu beeknee mana Waaqayyoo keessatti deddeebi'uu fi tajaajiluu danda'uu qabna jechuudha. Namoonni baay'een faarfattoonni yeroo kanatti jechuudha. Akkuma beekamu sadarkaa magaalaa keessa jiru namoonni baay'een har'a akkuma beekamu jechuudha hin argina waan ta'eef. Garuu immoo baadiyyaatti gadi bu'anii ijoollee baay'een tajaajila baadiyyaa namoonni hin laalle baay'een isaanii jiru. Kanaaf hundumti keenya barsiisonni taanee faarfattoonni taanee diyaaqonoonni of ilaaluu qabna jechuudha. Sababni isaa manneen amantaa baadiyyaa irra jiran baay'een isaanii dagatamaniiru jechuudha. Tajaajilaa kan hin qabne. Keessumattuu sirni qulqulleessa kan hin gaafne baay'een isaa jira jechuudha. Godina keenya kana keessa akka Salaaleetitti jechuudha. Dhugaa dhugaatti kan dhufii keenya argine jechuudha. Kanaaf tajaajila jechuun magaala keessa deemanii tajaajiluu yookaan bakka namoonni baay'atan qofatti tajaajilu otoo hin taane bakka namni hin jirretti nama ta'uun dirqama waan ta'eef bakka hunduma deemnee tajaajila kennuu qabnu kennuu danda'uu qabna jechuudha.
Kanaaf jabaannee akka sanaan tajaajiluu akka danda'u qabnu dubbachuun barbaada jechuudha. Tolee, obboleessa keenyaa faarfataa Nimoonaa wanta gaaffii si gaafanneef bal'iftee deebii qulqulluu waan nuuf laateef Waaqayyoon si haa eebbisu. Eebbifamii sagalee jireenyaa isa dhumaa sana si haa dhageessisu. Bara dhufaatii isaatti mootummaa isaatti si haa yaadatu obboleessa keenya. Egaa bulleenni keenya waan bal'aa gaaffii gaafanne irratti deebii babal'aa ta'e nuuf laachatti jirtu. Dhugumatti namoonni kana argitanii irraa fayyadamtan baay'ee fayyadamoo taatu. Dhimma tajaajilaa gadi buutanii deebii qulqulluu ta'e uummata bira akka ga'uuf haala kanaan ibsuu keessa gaaffii muraasa nu hafe obboleessa keenya faarfataa Rabbiirraatti gaafa deebinu olaantummaadhaan jedha. Ammalaa gaaffiin keenya keessattuu xiyyeeffannoodhaan dhimma kanarratti deebii qulqulluu barbaada ilmi namaa jechaadha. Namni kiristaana ta'ee Kiristoos duuka bu'eetoo deemu gaafa ilaallu akka waan damooza wayii itti nyaattu yookiin immoo mindaa wayii isteeppii baa isteeppii sadarkaa sadarkaadhaan waan itti argattu wayiitti namni yommuu ilaaleetu tajaajila olaantummaadhaan luboota geggeessuu qaba. Olaantummaadhaan daaqonoota geggeessuu qaba. Olaantummaadhaan phaaphaasotatu geggeessuu qaba. Gaafa jedhanii maaliinni? Eenyutu olaantummaadhaan geggeessuu qaba? Saba kiristaanaa ta'ee olaantummaa sadarkaa qabaa dhimmi tajaajilaa haalli itti tajaajilamu akkamiini? Kanarratti baay'ee gaaffii yeroo baay'ee ka'uudha waan ta'eef mee kanarratti hubannoo mana kiristaanaa keessa turtanii barattanii waa xiqqoo ishii waan qabdanirraa akka nuuf qooddan maqaa Waaqayyootiin sin gaafama.